Sirna yaadannoo artistaa Haacaaluu Hundeessaa waggaa lammaffaa irratti argamna. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan haati manaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa garmalee boo'ichaa fi gadda guddaadhaan guutamte, akkasumas uummanni walgahii sana irratti argame gaddaa fi garmalee gara nyaattiidhaan mul'achaa jiru. Daawwattoota hordoftoota keenya artistaa Haacaaluu galgala akka har'aa waggaa lammaffaa guyyaa 29 Juun jedhamee isa yaamamu kana keessa dhabne, guyyaa adiin nutti dukkanaa'ee falli nu harkaa badee uummanni Oromoo gaddaan guutame. Madaan onnee isaa kan nu seene hanga ammaatti keessa keenya miidhee jira. Artistaa Haacaaluun lubbuu isaa dhabuu qofa osoo hin taane haqa isaa dhabee hanga har'aa jiraachuu isaatu uummata Oromoo fi maatii isaas gubee jiraachaa jira. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya tamsaasa kallattii Finfinnee irraa darbaa jiru kan isin biraan ga'u viidiyoo kana booda kan ta'udha. Sirna amma isin ilaalaa jirtan sirna yaadannoo artistaa Haacaaluu Hundeessaatti. Harmeen isaa akkasuma maatii, firoota artistootaa fi hayyoonni hedduu sirna kanarratti argamanii jira. Lubbuu artistaa Haacaaluu Hundeessaa kan jannataa haa godhu jechuun kadhama.